Baga gara qubee dijitaal nagaan dhuftan. Asirratti barnoota teknoolojii bifa salphaan afaan Oromootiin isiniif qooda. Akkam jirtu hordoftoota qubee dijitaal? Viidiyoo kana keessatti akkaataa kool baakgiraawundii itti jijjiirtan isinitti agarsiisa. Kool baakgiraawundi jechuun yeroo namni isiniif bilbilu iskiriinii moobaayilii keessanii irratti suuraa addaa mul'atudha. Seetingii kana fayyadamuun baakgiraawundi koolii keessan suuraa barbaaddan itti jijjiiruu dandeessu. Kana gochuuf aappii foonii bantuu, sana booda tuqaa 3 karaa harka mirgaa gubbaarra jirtu irratti tuqxu. Yeroo inni akka kanaatti isinii fidu sadaffaarra isa jiru seeting isa jedhu irratti tuqxu. Seetingii irratti erga tuqxanii booda kool seetingii moobaayilii keessanii akka kanaatti isinii fida. Sana booda kool baakgiraawundi isa jedhu irratti tuqxu. Itti aansuun gara gajjallaa irratti kan argamu kana baakgiraawundi isa jedhu irratti tuqxu. Sana booda filannoowwan lama isinii fida. Gararraa irra inni jiru kun moobaayilii waliin kan dhufudha. Inni gara gajjallaa irra jiru immoo gaalerii yookiin meemoorii keessan keessaatii suuraa barbaaddan filachuun irra kaa'achuu dandeessu jechuudha. Kanaaf suuraa ofii keessanii barbaaddan irra kaa'achuuf gaalerii isa jedhu irratti tuqxu. Itti aansuun suuraa barbaaddan sana filattu. Dhumarratti gara gadiitti kan argamu kan seetaas kool baakgiraawundi isa jedhu irratti tuqxu. Akkaataa kanaan kool baakgiraawundii moobaayilii keessanii suuraa barbaaddan irra kaawwachuu dandeessu. Yoo viidiyoo kana jaallattan laayik godhaa. Barnoota teknoolojii afaan Oromootiin bifa salphaatiin argachuuf qubee dijitaal sabskiraayib gochuun dagatinaa. Akkasumas mallattoo beel tuquun viidiyoon haaraa qubee dijitaal irratti gaafa gadhiifamu dursee akka isin bira ga'u gochuu dandeessu. Yaada yookiin gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti nuuf barreessaa.